Ada Fatih. Ada Iste. Fatih mira Yoo fi keessa bahe. warri ta'e dhiira kun jalaa hatti akka birriiti waan ta'eef yoo fiittee rumtee jiraattu fiittee rumee dhiirsa kiyyaa jedhe rakkoon qabu garuu amma nu irraa barbaannu maali? Ila ada Mucaan Fatih waan jechuu dhiyaatee barbaade. isiin tun duutee jirti ni jirti kanuma qofa waan irraa barbaannu waan biroo irraa hin barbaannu duutee jirti akka haati sabbartu suuraa reeffa isii jirti lubbuudhaan sagalee isii kanuma qofa maaliifuu haati teenna bar akka kennaa miti bar amma dheengadda mucaa amaarri qabde san abbaan akka godhatu argitan jechuudha Ahmad wobbo bosona baalee biratti jechuudha. Abbaa fi haati kenna bar akka kennaa miti bar abbaa fi haati kenna garaan isaanii gingilchaadha bar ni maraatti bar isin amma bar waa sadii waa afurtu rakkachuu jira bar abbaan isii kophatti maraachuu jira haati isii kophan maraachuu jirti maatiin isii kophan maraachuu jira jechuudha. Gatii kana ta'eefi inni dhiyaateetiin jirti laa duuteertii jechuudha bar ati mucaa irraa mucaan jaajila mucaan Ayyee gadi bu'aayee ada Fatih gadi bu'a. Ani ada ijoollee lamaati nama dhiirsa qabu daa'ima udaan itti argatiin kanaa miti kaanii jana januu gadi bu'ee itti dawwalaayee hooma hundaa. Geennaan dhalchee bar geennaan bishaan isaa gara lubbuu namaatti jijjiirame. Ayyee gabbu'ee irratti yaalaa galatooma ayyee yoo naa bu'e ol deebi'ee isinitti hima yoo naa dalaguu baate homaa wanni godhu takka illee jiru ijoolleen jimmaa ka isa beektan azzala jirtan ol bahaati mucaa lakkoofsa inni amma fayyadamu himaa fi ayyee galatooma. Bakka hojjetus ni beektaami Asha. Bakka hojjetus ni beektaami bakka hunda ni beektaa. Wallahi shamarran teenyee rakkoo qabdi yeroo hedduu. Mucaan jaanjoodha mucaan daa'ima maaltu kana fide kalaas mucaan reeffa jirtiif duutu qofa addaa yoo baase eesh mushkila yaani. Kanatti hajamu akkasin ta'u maali? Kamiidhamtu isini kaamooyyuu ammallee irratti illee araata adda Aashaan tun barama mucaa beeku irraa viidiyoon itti dawwalee daa'ibarii isaa wajjin jijjiiraa ture itti garsiisaa ture jechuun barama sirriitti mucaa keessa beekti. isiin mana yaalaatti duute jennaan isiin ofii fudhatte na fakkaate rabbi naa haa dhiisu. Ilaayyuu du'aa Ammoo mala masii takka sagalee jiraachuu isii warra geessisuudha takka du'a fide. daa'ibarii bicha jijjiiraa oolan yoo na isiillee jijjiirataatti bituma bulti halkan. Isiillee irrumaa jijjiiraa bula mucaa wayita daa'imman irraa jijjiiraa. Kadir Abdallaa kana ol galchime. Kadir Abdallaa nin beeka jiru jirta nama beektu qofa bakka mucaa kana kaa nuti amma yaa'iin barbaannu. Yoo yaa'ii ta'e nuti amma booda sagalee waa takka keessatti bakka jimmaa irratti akka jirtanii sheer godhaa namni wal beekuun dhabamuu ni dhufa namni ammaa dhufa mucaan ofii isaa Dhaggeeffadha intalti tun nikaa halaalaatiin obboleettiin isii tam Zaaraa Kadir obboleettiin tante nikaa halaalaatiin yoo itti heerumtee jiraatte silki maa walii bilbilanii amma fakkeenyaaf arsii irraa ka'anii jimma dhaquurra heeloo jedhanii jimma irraa arsitti dawwalanii gurbichi kenna ebeluu jedhama intala keessan jaalate nikaa godhadhanii bar silkiidhaan nikaa godhanii maatiin tokko maal akka ta'e hin beekan bar maatii nurraa haa baatu gurgurantan tokko jira intala takka nurraa haa baatu ka'eessa isii hin beekne jechuudha. Bar warra kana bar yoo jiraatte guma yoo jiraatte xinsoo yoo duute gumaa kan nyaatantu jira bar maatiin isii akkamitti jedhisan maaf ta'anii booyan dhaqanii balbala warra gurbaasan dhaqanii achitti balaa ittiin buusan maaliif jedhisanii ta'an muka irraa baate intalti tun eega nikaa halaalaatiin haadhaaf abbaan balbalaa kennitee jiraatte hay akkamitti jedhisan haati sun akkamitti jedhifti abbaan sun akkamitti jedhisa obboleessan qabdu muyyattiin eessuman qabdu abbeeraan qabdu indee bar intala lubbuun isii dhabamte takka intala gosa qabdu abbaa qabdu ardaa qabdu yoo karaa irraa qabdee itti heerumtee hin jirre balbala san dhaqanii balbala san oolanii bulaniitiin intala ofii galfatanii bar moo karaa irraa qabdeetumaan haa ta'uu irraa ulfoofte ijoollee silaan rakkoon qabu Danti maalitti barbaadanii Kabangalitu biyya galaa jira ka kennaati biyya galuu dhaba. Warri isa kana beektan itti sheer godhaa fida. Isa kana warri beektan itti sheer godhaa fida. Taani ammoo Yuusufi namni beektan jedhama. Mee miseenjera isaa ilaaleetiin dhufa bilis hanqasuu wanta jaatime yoo harka no bar waan nama ajaa'ibu bar akkamitti haadhaaf abbaa irraa baate haadhaaf abbaan kan kee akkamitti cadhisan. Ada baatee ganaa nama dhibbaan sitti fida ganaan isinii hira rakkoo. No natti hin fidinaan waan akkanaa wallaahi natti hin fidinaan uummanni kenna bar buddeenuma harka isaa keessa jiru nyaachuun beeku namni kenna buddeenuma harka isaa keessa jiru nyaachuun beeku uummanni kenna. Argite
kana waan ta'eef intalli tuni haadhaaf abbaa irraa baate ay inte tadeen gaddaa takkan argine Bakka carraa tokko yeroo takkan ilaalame carraa gadi bu'eetti ilaala yoo. wallahi tadeen gaddaa takkan argine mana kiyya kee mana nuutitti argitan isa abbaan manaa kaayiroo kana fidee abbaa manaatiin wallalte obboleessi jaarmaan taa'ee asitti abbaa manaa jalaa baasee dhosse abbaan akka biyyatti deebituuf abbaan akkasitti maraatee lola maraatee abbaan sagalee abbaan as taa'ee sodaadhe sagalee abbaa Itoophiyaa irraa dubbatu silkii keessaan jechuudha. Ammaatiin isii akkamiin cadhisa abbaan kee laafaa yoo ta'e obboleessi kee akkamiin cadhisa obboleessi kee laafaa yoo ta'e haati kee akkamiin cadhisti. Moo haa ta'u itti heerumte sila inni kama jettanii yoo. Barrakkoon nama keenyaa maal ta'e fakkaata haadha faate dubartiin teenya waggaa heerumtu asii ammoontiin ni jiru jimma. Jimma gandi kennanii kaa'idhuudha jee jimmaan hin deemu. Warra achiitu nama takka waa lama dhufa okaa fedhan bilbilaan ni kaa'an. Gaaf kana warri balbala isaanii beekamoo isaan hin beeku arge daa'irratti. Maal guutan danta'iif gaaf kana. Waan kaan jedhamu barkoon. Birri eessa fudhatan qofa. Sani bar ni kaayyoo. Nama takka okaa lama takka barri. Laal. Birri kamaal jedhamee birri wayiitu hin jirtu inni illee dalagataa bakki miskiina wali gore jettee ni bara. No, garaati diqqaatullee gabbara nyaatanii bar diqqaatullee birdilimsii uffatanii fayyaa qabdaati. Diqqaatullee gabbara nyaatanii. Waan wacii fumaa waa itti darbiti isin maasan. Rakkoo. Nyaati warra akkasii sheerii akkasii gurguratutu beeka walla. Wallahi dhaltoo akkasii heerumtanii fi akkasii gurguratan wanna jettantu beekaa. Amaaratti heerumtanii akkas taanaan Gondariif Goojjamitti. Irra jirti. Shikirii beekanii jarri bari hin gatanii bakka qalbitti. Muftii mujattiin hin Numan bilbilattee jeetan na fingalchee maal godhaan bas waan haaraa wayii dhaga'uu barbaada. Ta gadi buute litte moo akkam? haara faateeti lakkoofsa keessan hin barreessine gaafannamu. Salaamu alaikum warahmatullahi Lakkoofsi wabarakatuh. hojjetu ka gurbichaan itti dawwale Muniir gastii ergadhaan lakkoofsi Ila haadha faatee waa lama sadii qofa dubbachuun barbaada waa guddallee miti. Gurbaan kun karaa iddoon qabamuu danda'a. Maali jennaan yoo inni majuula lakkoofsi isaallee dhabamee isa arguu baatanii hiriyaa isaa ka hiiqamaa qabutu jira jechaa jirti Zaaraan turte. Tokkoffaa Obsa karaa sanii deemee ganda soddaatii warra soddaatii obsi saanuma. Aboo wayin fidee dhufe obsi. yoo inni ka dhabamu mee qoy Muniir waan obseef qoy mee obsishaa qoy mee qoy dubbadhu. Maqaa kee obsaa dhagin obsitu. okay baby kanaaf olchi. Ganda soddaa kana ni qusatanii. Ani laal miseejii hedduun naa dhufa ammaan sagalee isaa dhaggeeffadhe. Isiinis sagalee naa keessee jirti inninis naa kaa'ee jira. Reenu sagalee si kaaye. Isuma matuma isaa gurbaan naa kaa'e. Isiin sagalee si keette. Obboleettiinis natti himachaa turte inninis elloon sagalee naa kaa'ee jira. Okay, obboleettiin taam sorry. Zaara sagalee si kaaye moo taasii buute moo haadha dhabamta jedhamtu sagalee si kaaye. No Zaaraan duraan naa keessee jirti anka Zaaraatiin ilaalee malee inninis naa kaa'ee ture. Ani ammaan arke gizeen Yusuf jee sarchi godhu sagalee hedduu naa kaa'e dhaggeeffadheetiin dhufe maal na si kaa'e naan jaaha. Muniirni kijiba jetta ani gabra keessanii. Kana butukaa itti dhiise odaa butu. Gizeen waa Yaa namummaan Muniir takkicha. kiyyatti dhiise rabbii jedhi maqaan isaa odaa butu. Faana faatee isin zanaa jechaa ooltanan isaanii hojiidhaan Koomantii ilaalini Muniir koomantii dhiisii yaada keessatti. Yaa Muniir kanama yoo kana jaarteetu muka mulawwaati mana irraa baasee itti dhiise kun bututaa waan barreessuun beeku. Okay, lala gizee miira maaliif nana kan dhibeeta? Duraan Mubaarik illee na gargaara. Waggaa afran kana ni jiru. Okay, akka inni sinan jee. Yaa Muniir keenya dhiifama anaatitu baay'ee sagalee dhibba lama faa keessaa jira. Akkuma sarchi godheettiin arge amma sii galee. Yaa Muniir keenya miciyoo niin argamnee naa barbaadii sagalee naa teeje. Kanaaf dubbiin nutti murameeti. Sagalee waliin taana waliin haasoyinaa rakkoon hin jiru gahaa dhufuudha jechuu kiyya. Innis barbaadu jira akka inni sagalee kaayetti jechuu kiyya. Barbaadu jira ka gaafa duraa inni itti erge hoo. Amma khazaaraa waan biraati inninis waan achi jiru waan biraati. Kanaan amma dubbii madaaluu barbaada. Dhiifama dogongora uumameef dhiifama inni haa dhufu. Inninis naa barbaadi jee jira sagalee naa ta'e Muniir keenya naan jee jira. Sagalee ta'uu bichaa miti bar Muniir dhageeffadhu. Ati nama tokko
kana beektu ka caafii qabdu ka eessa jiraa kiyya beektu natti ergitaa miti mubaarakii nama yoo kana ergitu ta'e mubaarak eessa akka jiru beektaati yaa walalaa gatii kana ta'eef namni dura gaafa duraa misteekfaa keessatti baasee inni itti erge sun maal isaati inni sun hoo amma eessa jira akka meeqa adafaate amma isarraa dhageenyeemi isirraa baraani waan bilaal waan hedduu natti dhufuufi kootu jedhiin kaataadaa inni kootu jedhiin haa dhufu bakka nin dhufa itti bilbilaatiin jira nin dhufa Illan sambicha ayyuu miti munniiri la dhagee waan ati beeku mucaan kun haadha manaa isaatiin ka jalaa badde haadha isaa haadha manaa isaatiin haadha ilmoo isaatii barka mucaan bar mucaaniin fidama dabaafadhee bar mucaa gubbatti naasoo qaajjee uummata bal'aadha yoo ofii soqachuu hin dandeenye akkamitti sagalee ofii ta'uu dhaba akkamitti munniira sagalee naa ta'e jedha ofii isaatii mee maal hojjetee obboleessa kiyya bar mucaadhaa sagalee ta'ee fi akka namni gargaaru akka wanta godhu munniir haadha manaa isaa ofii taatee barbaadaaf moo akkam godhaa munniir jechuun obboleessa kiyya ati sagalee naa ta'e naa barbaadi sagalee naa ta'e jira kun qabu obsiga rakkoon qabu mesta waan tokko beeki amma bakkeen itti nama aarsu muniir nuu fidi isa nuu fidi muniir fidi wayyaa takkallee kennatin as keessatti haa dhufu qoya anaatitu mucaa sagalee yoo xiqqaate viidiyoo kudhanii oliin hojjedhee fi gaafa akkasiin rakkate saniiti nama hedduun na dhufaati kana amma nin sirreessa sin jeemi namaaf obsaaha silkii olii haasoftee isa moo amma no sagalee isaatiin dhaggeeffadhee itti bilbilee onlaayinii xiqqoosha dura bahee sagaleen tayoomiti ta turte wayitaati rakkoon qabu ta turtus jettu jaartiin tiyya naa barbaadi kacha'u sagalee kaa'e lamma hin argamnee je zaaraan waan biraa jettee inni isiin hin argamnee je kanaaf Muniir waan akkasiin jedha akki jedheen gaafa soomana keessa jarati hamaa harifattanis mucaan haa dhufu mucaati dawwali Muniir bakka mucaan haa dhufu haa inninis akka isin ibsitan kana ta'uu maluu dhaba inninis laal mana mustashfaa gisee seenuu namni tokko yoo ambulaansiin fuudhee kute inni dhaqee namni qaamaan qabe ilaaluu hin danda'u kana namuu numa beeytan asoo akkasii bar Muniir ani yoo haka fedhe hiqaamaa hin qabne namni seeraan na biraa ambulaansiin baafte eessa akka geette ni beeka haguma fedhe yoo hiqaamaa hin bakka isarraa waa hubannaan jeebar فتبينوا جامي شريان يسمى جارتي هذا ilmoo isaatii ni dubbanna ila dhageeffadhu bar dubbiin adiidha bar mana yaalaa gaafa duraa isiin seente hin beeku jechuu hin danda'u because namni tokko an seera haa qabaachuu baadhu haa deemtu malee mucattiin tun ambulaansiin kophaa isii fuutee mana irraan deemnee ni bara nama takkallee ta'u lamallee ta'u namni bira jira. Haadha faatee waliigallee jirra. Haadha faatee mucaan hordofaa ture. Mana yaalaa keessa akka inni jeettiin siimu jira. Kanaaf egaa akkasii innis khayaaluu ta'e waliin fidneeti waliin barbaanna rakkoon jiru hamtuun dubbannuudha akka inni dhufuu bar. Akka inni dhufuu hamtuurraa qusadhaadhaa bar. Akkasumas isin yaa yaa sanaan laa namtuun dubbatina namni kamuu. Gaa'is fi koppiliinkii godha. Haay. dubbachuu fi miti yoo inni dhufuu baatee fiduu baate namtichi inni dhaqee mana yaalaa keessatti isii ilaalisan nama iqaama asuu bullaan asuu jirraa isanii qoy arbi saddee buluun dadhabin salgeeffachuun dadhabu atillee waggaa ji'a saddeet isa walitti dubbii sanboollaan fata bayyanuu jaaniin ta'an tokko adda baafadhaa jenna adda baafanneeti. Atillee obsi Muniir ati eega sagalee sii kaa'ee ni jira hin duune jedhe. Kootuu jedhiiti itti dawwal si eegaa jira mana. Hin duuneen jenneen agarree ilaamaa barbaadeetiin dhabee Muniir. Bar eega lubbuun jiraatee sagalee sii kaa'ee kootu waliin barbaannaa jedhiin haa dhufu as. Akkasi okay obsi. Itti dawwal. Ayyi. Gootan. Bar haga fedhellee abbaan fedhellee sobu tunis sobdu sunis sobu dhugaan bakka ofii barbaaddi. Dhugaan bakka ofii barbaaddi. Haa dhufu dhiisa waa soban jedhina waa jinnin jedhina dandeettan taaptaaf koppiliinkii godha qofa godha. Haa dhufu. Shamarran teenna kanaaf isin hin jenna laal. Sa'a 24 nu wanti iyyinuuf ani wanti isin haasa'uuf waa malee miti. Waa malee miti. Heerumni kun waa salphaa miti guys. Waa salphaa miti. An akkana dhaabbadhee yoo hafee akkana dhaabbadhee hafee haati tiyya naa boottee naa awwaalte irra naa gammachu. Taqaa heerumuur. Taqaa.
heerumtee maqaa heerumuurra jechuudha. Beekaa bineensa arabaa ka caalu jira bineensa arabaa ka caalu jira dhiirummaan kenna kun ka maqaan oromoo kun bineensa ka caalu jira barkan ajjeesee si dhossu ka ajjeesee baadii asii gatu ka waamee qasirra hojjeta. Heeruma taqaa heerumuu irra kan abbaa isaan beenne kan abbaan keetiif abbaan isaa waliin dhufanii waliin hin nyaanne waliin barre waliin beenne heerumuu irra sitti hafee gaariidha irruma sitti hafe. Dubartiin takka maal akka bakka yoo inni miskool kiyya harkee amma deebisaati onlaayinii irraa bahee jira yoo harkee ni deebisa. Namni isa beeytan garuu bilbila isaa haree qabdan seenaatii nuuf bilbilaa nuufi rakkoon qabu. Koota mee nama tokko lakkoofsa 5 barreeffadha. Nama mucaa kana beeytanii amma bilbila haareya. Odaa bultuun luchi yaada keetii sadee ookee salama Muniir kun ni kijiba ani gabra nagootaniisa takkichaa kanaaf eessa jirtan kisee nama kuma tokkoof mataa keessa na eegamu. Qoy odaa bultuun ol seen dhiisati mee odaa bultuun ol seeni kootti. Nama kumaa fi sagalee taane akkanumatti kana cufa keessanii. Yaa bilook taata yaa ola seentee dubbatta odaa bultuun ola seenii dubbadhu kootti. Anna ajaa'ibanii barani. Takkichaa kanaaf dachii oomishtan dhuftanii. Halkanii guyyaa dhuftanii achi keessaan duraan mubaarikii isin gargaara mubaarikuu isin jibbee isin dhiise boo uummata wasaqa kan yoo xiqqaateer nama 50 keessummeessa isin nama takkaaf akkanatti bataana nyaattan as dhuftanii. Koomentii takka barreesse kana caalati akka dhiiraatti irra raafatteerta koomentii takka barreesse. Koomentii takka barreesse jala kanatti ka gimmaashini dhiiraa gimmaashini dhaltuudha. لا أنا ما أقول لك إنك أنا متان كيا أوبسيتي أرسين جو جيمان جو وانتن جو براغين جو أفتني أتشيلان ومني الدنيا كمان كبواسي تيك توك خيسا ميسنجر هل كان يقول سيني يخصم ميس جزين تلاقو جزين رفو أما يجينا في سبيل يتقبوت يسرت منير تديس ربي جدي جواري نكون سما منير خلاص وقارب بمنير يكون كذا سوي دايو خلاص ولا جمع يوم أنت ميكا كلامي في كل شيء نرتي نتجا أسيو يتكسيتي أسي لفتنيتي أكنا ما وتأتي متى نأوست منير كي رجعي أما تانا منير كنا جل جارني وفي زي من هيدا كيسة تردك على يمني ترانجان يبان سا يمني يرانجان يبا جوار تديس كايا منير كي ربي يديتي Oromoo nyaattus Oromoo gootus ati fatii ammaa inni haadha faata irraa ooltu maalati maa hula seente yoo ol si galchisi. Waan Muniir kana ani Muniir isaa dubbatu arginaan galateeffachuuf seene qalee moo hin gaddaayyuu nama nu jalaa batee guyyaa 20 gahe akkasitti abnee turre wallaa isa sagalee nu ta'e akkasanii arganne isa ollaannoo jiru deebii jiru arge jennaani isa galateeffachuuf seene eegas dubbii kanarra bu'e malee ani ajaa biraa qaba eetii miti dhugaa. Ati ijoollee baalee sanii dhangadda si harkee mucaa. Mucaa qadiyyaa seene. Mucaa hin gaddaa sababa. Qadiyyaa seene okey. Laal obboleeyyan kiyya. No miira nama seenanii beekta. Dhugaa itti himuun barbaachisaadha. Wallaahi siin jaa. Ani akka arsiittis ta'us jimmattis ta'us shawattis ta'us halkanii guyyaa takkichuma kanarratti asii dhuftanii afaan natti hin baniin ani mataan kiyyaa garagalee jira. Haayi. Takkichuma qabdanuu anuma takkichuma kana ammas deebitanii maaliin irraa kijibaan. Namni waajjira banatee namni 10 namni 20 isin keessummeessuu hin danda'u waan isin keessummeessaa jiru. Ani haadhaa fi abbaa biyyaa boochuu fi wanta jaamale isin sila ibiddatti isin naquudha isin. Ani haadhaa fi abbaa isin nama natti bilbisisanii fi halkanii guyyaa isin barbaadee ijoollee keessan isin harkaa jira. Arsii ta'u, Baalee ta'u, Jimma ta'u, Shawaa ta'u, Oromoo kutaa godha tokko. Hayi. Mee nama tokko fide as gubbarra maa kitubta. Maa seeta ila Muniir maa seeta. Namaaf galata inumayyuu namaaf galata hojjedha jetteen hojjetin ati asiin durallee saniif hojjechaa hin jirtu ni beeku. No lakki arraba ati mataa si oowwe ati mataa akkana wanta siin jedhu halkanii guyyaa hojjettu dhufanii ammas arraba irra sii dabalani waa'ee kanarratti. Hojjechaa jiru. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu baddalii nama rakkata biyya kamii keessa iyyuu rakkataa Suudi Arabiyaa keessa jiru namni likkii kan keejazaa ooleef hin jiru. Galata namni jechuun. Ittiin jira ani takkaa dhufee dubbadhee hin jiru. Amma michoota isiin na eeggisiisanii za'a 40 guyyaa lama keessatti akka qadiyyaa isaan haadhaa fi abbaa isiin booyaa jiran jennaaniin maxxansee fi
Peejii 30 takkatti maxxansee daandii 4 keessa baasee fi mucaan keessanii jiranii galaa. Jeen.